Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa yookaan oolmaa sharafaa karaa ethio blak market.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan hawalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufaa guyyaa har'aarree akkasuma biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin illee akkuma beekamu baankii qaqqajareen qabadhee dhufaa jechuudha. Guyyaa har'aa baankii dashaniin biyyoota 5 qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa ethio blak marketiin biyyoota 20 karaa baankii dashaniin immoo biyyoota 6 jechuudha. Guyyaa kalee baankii oromiyaatiin qabadhee dhufe guyyaa har'aa immoo baankii qacaree tanan baankii dashanii jechaadha. ethio blak market garuu guyyaa hundayyuu biyyoota 20 kana qabadhee dhufaa jechuudha. Egaa nagaa waaqayyoo isin dhageenye nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatanii nora mana keessanii chaanala kana subscribe share like gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatanii share like gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti caqasaa isiniin jedha. Viidiyoon koo gabaabaadha jechuudha. Keessattuu immoo warroota gara biyya keenyatti maallaqa isaanii ergatanii fi faayidaa guddaa qabaa jechuudha. Keessattuu karaa ethio blak marketiin daldalaa nu ergisanii hin dabale moo hin qannase jechuudha. Salphumatti viidiyoo kiyya keessa argachuun hin danda'ama jechuudha. ethio blak market biyyoota ergatan biyyoota 20 kana keessa biyya tokko yoo jiraattani isuma dubbadhe kanaan baay'ifattu jechuudha. Daldalaadhaan hin dabale moo hin qannase moo jechuudha. Salphumatti argachuun hin danda'ama jechuudha. Karaa baankiitiin illee akkasuma baankii muka akka jareen qabadhee dhufaa maaliif ethio blak market miti baankii waan ta'eef ethio blak market guyyaatti utuma san onlaayinii jiranii hin jijjiirama yookaan hin qacaramaa jechuudha. Baankiin garuu guyyaa 3 hanga torbee tokkotti turuu danda'a jechuudha. Otoo hin dabalin yookaan osoo hin hir'isinii jechuudha. Egaan illee kan irratti hundaa'e guyyaa kalee baankii Oromiyaati guyyaa har'aa immoo baankii qacareen baankii dashanii jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa har'aa baankii dashanii yoo ergattan biyyoota 5 kana keessa biyya tokko yoo jiraattani salphumatti baruu hin dandeessu jechuudha. Akkuma beekamu guyyaa har'aa karaa ethio blak marketiin dhugaa dubbachuu fi baay'ee dabalee jira jechuudha. Biyyoonni hundumtuu dabalanii jiru jechuudha. Guyyaa kalee baay'ee gadi bu'ee guyyaa har'aa immoo baay'ee ol ka'ee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi guyyaa har'aa baay'ee dabalee karaa ethio blak marketiin dabalee jira jechuudha. Kan birrii 16 dabalee jira jechuudha. Guyyaa har'aa birrii kuweet birrii 16 dabalee jira jechuudha. Salphumatti birrii 16 kan dabalee jira akka birrii kuweet jechaadha. Birrii 4 birrii 5 birrii 1 birrii 2 kan dabalee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuu biyyoonni hundumtuu dabalanii jiru jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa har'aa biyyoota 20 akkuma beekamu 20 kana keessa biyyoonni hundumtuu dabalanii jiru jechuudha. Birriin hin daballeen jiru hunduu dabalanii jiru jechuudha. Egaa akkuma beekamu biyyoota inni qabadhee dhufu kanneen akka Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Hoomar rihaala, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet dinaaraa, Baareen dinaaraa, Joordaan dinaaraa, Chaayinaa yowaanii, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Iswiis firaankii, Koronnaa, Turkii liiree, Ijipshaan paawundii fi kan kana fakkaatan jechuudha. Salphumatti biyyoota 20 jechuudha. Karaa baankiitiin immoo akkuma jiru baankii dashanii kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Paawundi sterlingii, Yuuroodha jechuudha. Biyyoota 5 kanaa jechuudha karaa baankiitiin jechuudha. Akkuma jiru baankii dashanii jechaadha. Egaa hamma salphumatti guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaarraa irraa hin ka'a guyyaa har'aarree akkasuma Ameerikaa doolaarraa irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa ethio blak market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 100 fi birrii 85 fi saantiba 08 jechaadha. Ameerikaa doolaariin guyyaa har'aa naannoo birrii 2 dabalee jira jechuudha. Salphumatti guyyaa har'aa dabalee jira jechuudha. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin karaa baankii dashanii jechuudha. Birrii 100 fi birrii 54 fi saantiba 10. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa ethio blak market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 100 fi birrii 34 fi saantiba 24. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa ethio blak market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 100 fi birrii 31 fi saantiba 79. Hoomar rihaalli tokko karaa ethio blak market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 400 fi birrii 90 fi saantiba 03. Kan itti aanu Duubaay dirhaamiin tokko karaa ethio blak market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 51 fi saantiba 31 jechuudha. Birriin Duubaay irree guyyaa har'aa naannoo birrii 2 dabalee jira jechuudha. Guyyaa kaleessa birrii 49 fi saantiba wayii ture jechaadha. Akkasuma immoo Duubaay dirhaamiin tokko karaa baankiitiin akkuma jedhe baankii dashaniin birrii 44 fi saantiba 69. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa ethio blak market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 50 fi saantiba 20 jechuudha. Birriin Saawud illee guyyaa har'aa naannoo birrii 2 dabalee jira jechuudha. Akkasuma Saawud Arabiyaa riyaalli karaa baankii dashaniin birrii 43 fi saantiba 56. Kan itti aanu Kuweet dinaarri tokko karaa ethio blak market.com yookaan gabaa gurraachanii
birrii 600 fi birrii 8 fi saantiba 91 jechuudha. Birriin Kuweet guyyaarraa birrii 16 dabalee jira jechuudha. Guyyaa kalee birrii 500 fi birrii 92 fi saantiba 39 ture jechuudha. Viidiyoo kalee keessatti yoo dhageeffattan jechaadha. Isaan olee kalecha guyyaa har'aa birrii 16 dabalee jira birriin Kuweet jechaadha. Kan ittaanu baareen diinaarri tokko karaa Ethio Black Market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 400 fi birrii 99 fi saantiba 71. Joordaan diinaarri tokko karaa Ethio Black Market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 200 fi birrii 65 fi saantiba 76. Chaayinaa yuwaanin tokko karaa Ethio Black Market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 27 fi saantiba 70. Pound sterling tokko karaa Ethio Black Market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 200 fi birrii 52 fi saantiba 16. Akkasuma pound sterling karaa baankii dashaniin birrii 200 fi birrii 9 fi saantiba 53. Kan ittaanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa Ethio Black Market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 200 fi birrii 14 fi saantiba 49. Akkasuma immoo yuuroon tokko karaa baankii dashaniin birrii 100 fi birrii 83 fi saantiba 07. Kan ittaanu Swiss Frankidha. Swiss Frankin tokko karaa Ethio Black Market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 200 fi birrii 34 fi saantiba 40. Koronaan tokko karaa Ethio Black Market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 20 fi saantiba 06. Koronaan guyyaa kaleecharra birrii 19 fi saantiba wayii ture jechuudha. Guyyaa har'aa inni illee dabalee jira jechuudha. Koronaan illee dabalee jira. Salphumatti biyyoonni hunduu dabalanii jiru jechuudha guyyaa har'aa. Kan ittaanu Turkiidha. Turkii liireen tokko karaa Ethio Black Market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 4 fi saantiba 13. Egyptian poundin tokko yookaan birriin Egypt tokko karaa Ethio Black Market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 3 fi saantiba 56. Yemen riyaalii tokko karaa Ethio Black Market.com yookaan gabaa gurraachanii 0 saantiba 78. Israa'el shekeliin tokko karaa Ethio Black Market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 64 fi saantiba 67. Kan ittaanu Hindiidha. Hindii ruupeen tokko karaa Ethio Black Market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 1 fi saantiba 95. Pakistaan ruupiin tokko karaa Ethio Black Market.com yookaan gabaa gurraachanii 0 saantiba 67 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa Ethio Black Market.com yookaan gabaa gurraachanii biyyoonni 20 kana fakkaatu akkasuma karaa baankiitii baankota keessa immoo baankii dashaniin biyyoonni 5 kana fakkaatu jechuudha. Salphumatti karaa Ethio Black Market.com yookaan gabaa gurraacha yookaan awwaalaadhaan guyyaa har'aa dabalee jira jechuudha. Akkuma jedhe biyyoonni hundumtuu dabalanii jiru jechuudha. Kan biraa immoo kanaan jechuu barbaadu warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtanii jechuudha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii dinaara jedhama. Warroonni mana madaabii jirtan immoo dinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhatu jechuudha. Doolaarii fudhatu jechuudha. Akkasuma Beerut yookaan Libneen irra birriin biyya Beerutii paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin Beerut yookaan Libneen immoo baay'ee xiqqoodha. Akka birrii Yemen akka birrii Paakistaan jechuudha. Salphumatti birrii Itoophiyaatti gadi jechuudha. Birriin Beerut yookaan Libneen yookaan paawundiin biyya Beerutii jechaadha. Kanaafuu salphumatti isinillee birrii biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhatu jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jira. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedhee kanaan jira jechuudha. Maqaa isaanii immoo hedduutu jira jechuudha. Kanaafuu isin doolaarota keessaa Ameerikaa doolaariidhaan irra eeggattu yookaan saabbattu jechuudha. Fakkeenyaaf warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtan jechaadha. Guyyaa har'aa karaa Ethio Black Market.com yookaan gabaa gurraacha yoo ergattanii birrii 100 fi birrii 85 fi saantiba 08 jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko karaa Ethio Black Market kan ta'u waan ta'eef jechaadha. Karaa baankiitiin immoo yoo ergattan akkuma jedhe guyyaa har'aa baankota keessaa baankii dashan immoo yoo ergattan Ameerikaa doolaariin tokko karaa baankii dashanii birrii 100 fi birrii 54 fi saantiba 10 jechaadha. Kanaan irra eeggattu yookaan saabbattu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkuma jedhe warroonni Joordaan jirtanii dinaara biyya sanii miti. Beerut yookaan Libneen immoo paawundii biyya sanaa miti. Salphumatti Ameerikaa doolaaraan irra eeggattu yookaan saabbattu jechaadha. Gabaabumatti viidiyoon kun har'aa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura.